Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottoba'aa haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasii leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya oduu amma Karrayyuurraa nu dhaqqabe qabna. Maanguddoonni Karrayyuu 18 ta'an har'a dirqiidhaan gara Finfinneetti geeffamuu isaanii maddeen Karrayyuu ibsan. Maanguddoonni Karrayyuu lakkoofsan 18 ta'an maqaa araaraatiin dirqiidhaan gara Finfinneetti kan geeffaman ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti OPDO raawwattee akka dhokatu shira xaxuuf ta'uu maddeen Karrayyuu saaxilan. Gareen OPDO ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu kan raawwate shaneedha jedhaatii dubbadhaa yookiin ragaa bahaa jedhee doorsisaa akka jiru OMN qaamota dhimmichatti dhiyeenyan hordofan irraa mirkaneeffatee jira. Wayita ammaa kana maanguddoonni Karrayyuu 18 ajaja Awwaluu Abdiitiin aanaa Fantaalirraa fudhatamuun magaalaa Finfinnee keessatti argamu. Maanguddoonni Karrayyuu 18 kun Abiy Ahmad dabalatee hooggantoota olaanoo bilxiginnaa dirqiin akka dubbisanii fi ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame shaneetu raawwate jedhanii akka dubbatan karoorri qabamee jiraachuus maddeen saaxilan. Ajjeecha abbootii gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee poolisii mootummaa naannoo Oromiyaatiin raawwatamu ibsamuunsaas ni yaadatama. Egaa dhimma kana ilaalchisee warra abbootii gadaa kanaan dura ajjeefaman keessaa tokko obboleessisaa kan ajjeefame gadaa Hawaas karaa toora irratti argama yeroo ammaa kana gadaa baga deebitee nagaan dhufteen jedha. Mee yeroo ammaa kana Fantaalirraa aanaa Karrayyuurraa abbootiin yookiin maanguddoonni Karrayyuu 18 ta'an qabamanii gara Finfinneetti dirqiidhaan geeffamuudha kan dhaga'amaatee jiru maddeen achi akka nutti himanitti. Gama keetiin maal dhageesse maal nutti himta? Tole galatoomii Budajane uffadha isinis warri OMN oduu ammeedha kana dabarsuudhaaf sa'aatii wanti kun barbaachisaa ta'e argametti isinis dirmannaa dhufuu keessaniin ja'a gaaffii ati naa dhiyeessiteef manguddoo nama 18 qaamni mootummaadha bulchiinsi aanatii fi warri godinaa waliin ta'uudhaan dhalataa biyya sanii kan ta'e tokko nama waajjira bulchiinsaa keessa hojjetu kan yeroo hedduu nuti irra deddeebine wanti kun sirriidhaa miti ammoo wanti kun hin ta'uuti dhiisi jennellee itti dubbataadhaa turre manguddoo mootummaan dantaadhaan qabee akka gartee garan taanetti oofuuf manguddoo tana sossobaadhaa akka turetu jira. Namni kun yeroo hedduu gocha kanarraa akka of qusatu itti deebinee bilbilallee itti haasaadhaa turre. Har'a waggaa dhageenyu manguddoo nama 18 walitti qindeessee manguddoon suni qaama mootummaa federaalaa wajjin wal arganii warreen yakka kana raawwatan akka seeratti dhiyaataniif qaama mootummaa federaalaa wajjin haasa'uudhaaf kan turan garee yakka kana raawwate namtichi itti gaafatamaan yookaan koomishinariin poolisii Oromiyaa sunii fi Awwaluu Abdiifaanti waan barbaachisu hundumaayyuu manguddoo tanaaf ni goona. Manguddoon tun akka warra gadaatti walitti nu agarsiisu akka uummata sanii walitti nu agarsiisu jechuudhaan micaa kanaan maqaan isaa Hawaas Nuuree jedhama. Hawaas Nuuree Bajjuur jedhama. Alatuma aanaa Fantaalleetii namuman wajjin baranne wajjin guddanne namuma ganda tokkooti. Nama kana hirkata godhataniitiin namni kun manguddoo tana bakka isaan jiranitti itti dhaqee sana booda bulchiinsa aanaa wajjin ta'uudhaan manguddoo tana dirqisiisanii akka gara Finfinneedhaa geessan dhageenya. Sababni isaan gara Finfinneetti geessaniif immoo akka manguddoon tun yakka jiru dhugaa jiru sana dhoksanii mootummaa naannoo Oromiyaadhaa keessattuu qaamolee yakka kana manguddoo biyyaa yookaan immoo jila abbootii gadarratti yakka kana raawwatan
bilisa baasuudhaaf yookaan immoo yakka san gartee akkuma jarri gaafsan kijibdee qaama shanitu ajjeesi jedhu irratti hirkisanii wanta kana jala jara sana wala boomsuudhaaf akka isaan tattaafataadha jiran odeeffannoo gahaa qabnaa jechuudha. Kana bira dabree hanga kaleessatti nama kanatti bilbilee please waan kanarraa dhaabbadhu manguddoo garan taanitti oofin jennee kadhachaadha turre namni kun irraa deebi'uu hin dandeenye odeessa kanaatti jira. Mega gareen Shimallis Abdiisaa Fiqaaduu Tasammaa Awwaluu Abdii fi Araarsaa Mardaasatiin hoogganamu ajjechaa kana akka raawwatee warrumti biltsiginnaa keessa jiran fi himaniiti turani. Wayita ammaa kana jarri kun warra amma ukkaamsamanii dirqiidhaan gara Finfinnee geeffaman sana bira darbeetu gara Abiy Ahmed itti dabarsanii innis dubbisuudhaaf akka jirudha. Kun hundumtuu diraamaan kun dhumdi isaa maal ta'uudhaaf deema? Maali karoorri isaanii akka keessa akka nama beekuu fi kana dura warra obboleessi kee abbaa gadaa jeefame keessaa tokko. Kanaaf amma jarri kun maaliif maanguddoota kana ukkaamsanii geessanii amma Finfinnee keessa teessisanii booda immoo Abiyyitti dabarsuuf deemu? Dhumni isaa maaliif maalinni karoorri isaanii jedhu? Wanti isaan kana godhuu barbaadaniif duraan dursee manguddoon tuni miidiyaa mootummaan qabu irratti gadi ba'anii wanta kana gartee akka qaamni mootummaa naannoo Oromiyaadha akka hojjetin akka isaan miidiyaa irratti gadi ba'anii ibsa kennan barbaadamee ture. Barbaadameetu sun hin ta'aa fi hin ta'u sun waanuma walii arguudhaaf jiru. Nuti amma wanti asitti dhiyaannee fi dhugaa jirtu uummanni haa beeku. Yoo manguddoo san dirqisiisanii ka gadi ba'an illee taate wanti sun akka sirrii hin taane uummanni Oromoodhaa guutuun uummanni addunyaarra jiru guutuun akka dhaga'uuf duraan dursinee nuti odeessa kana qindeeffannee asitti argamne. Isaan sana booda kunoo manguddoon karrayyuudha, hayyoonni karrayyuudha, warri abbootii gadaadhaa san bakka bu'anii mootummaadhaan wal argan akka gartee yakka san mootummaan hin dalagin kunoo isaanuu afaan isaaniitti ragaa nu baan waan jiru warra kana akka ragatti dhiyeeffachuu barbaadaniiti tattaafataa jiranii kun immoo waan isaan baasuuf fakkaatu. Mee muuxannoo kana dura jirurraa gadaa hawaas kan egaa akkuma sila jilee obboleessa keeti abbaan gadaa kan du'e muuxannoo kana dura jirurraa bifuma kanaan abbootii gadaa manguddoota karrayyuu sossobuudhaaf yaalamee ture manguddummaan kana duras akka isaanii waan mootummaa deeggaranii yeroo sanas lakkii nuti dhugaarraa hin maqnu kan jedhu akka deebisaniifidha manguddoonni karrayyuutii fi abbootiin gadaati. Mee sana dugda duubatti deebiftee nu yaadachiifta? Eeyyeen sunis yeroo itti gartee qaamni jaarmanyi koomishinii mirga dhala namaa Itoophiyaadhaa gaafa qorannoo kana gadi bu'ee gaggeessetti akka manguddoon wanta kana mootummaan akkam godhin jara sanitti himtuu fi yakki godhame kun gartee akka qaama shaneetti raawwate jedhan barbaadamee ture. Akki isaan barbaadan hin taane manguddoon nuti cubbuun dubbannu nuti dhugaa jirtu lafa keenya jechuudhaan gaafsan harka didamee wanti kun ta'e. Kunoo wanta isa amma deemsa amma kunoo Finfinnee geeffaman kanarratti sodaachifamaadha isin ajjeemna. Yoo waan kanan goone isin hiina jechuudhaan akka doorsifnilleen akka keessa jiru kun waan shakkiin keessa jiru miti. Akkaataa kanaan manguddoon namni 18 doorsifamanii sodaachifamanii fuudhamanii Finfinnee dhaqanii jiru. Sodaataniituma akkuma barbaadame sana jedhumoo jarri kun akkuma gaafa duraa warratti cichaniiti gartee harka darbanii dhugaa jiru lafa kaa'anii biraa deebi'u moonii hidhamu moonii ajjeefamu sun immoo wanta adeemsa keessa wajjin arginu ta'a jechuudha. Mee gada obboleessa abbaa gadaa duraanii kan ajjeefameeti. Abbootiin gadaas haa ta'u maanguddoonni karrayyuu dhugaarra kan dhaabbatanii lakki hin sobnu yookiin immoo
ummata keenya hin gurgurru kan jedhanii yeroo hundumaa haqaaf dhaabbatan mee ka'umsi isaa maalirraa ka'uudhani fakkeenya iddoo biraatiifis ta'uu danda'a jedheen. Wanti ajaa'ibu gaaffii bareedaa na gaafatte uummanni Karrayyuudhaa kun heddumminaan akka heddumina Oromoo biratti yoo ilaalte heddumminaan hin jirru garuu uummata cubbuu sodaatu uummata haqa makluuqa rabbiin lafa kanarratti uumee eegu ka biraa hafu mukumma rabbiin uume kanaayyuu haqaan maletti sababa malee munni muramuu qabu rabbiin waan muka kana lafa kanarratti uumee qaba jedhee uummata safuu fi haqa rabbii eeggatu uummata cubbuudhaan namni tokkoyyuu lafaa ka'ee miidhamuu qaba jedhee naman kanammoo uumamaan sirni gadaadhaa wanta kana akka eeggatanii isaan jiraatan waan isaan godheef bara jireenya isaanii guutuu gadaadhaan masakamaadhaa waan guddataniif bara jireenya isaanii guutuu cubbuu fi gartee daba hin taanerraa ka isaan tisaadhaa ba'e gadaa kana waan ta'eef sirna gadaadhaa kana keessatti dhalatanii guddatuudhaan sirna gadaa kana gallakkisuu dhabuutu haqaa fi dhugaa saniif akka dhaabbatan godhee haqaa fi dhugaa santu hanga irratti isaan tumsee ka diinni kallattii hundaan kara dhiyaatiin amaarri naannoo minjaarii fi orgobbaa fi amaarri achiin kara shankoora fi minjaar kanaan isaan lolaa kara kaaba bahaatiin affaar isaan lolaadha. Rakkoo asiin immoo waasha sukkaaraa fi mootummaanis dhiibbaa adda addaa irratti gaggeessaa jidduu san keessatti haganuma keessatti tifamanii jiraachuu kan danda'an haqa waan eeggadhaa jee haqa rabbiin tiffadhaa jee san eeggatanii sodaa rabbii qabaachuudhaa fi haqa gartee namummaatii fi haqa uumamaa eeggatanii safuu seera uumamaa wajjin wal simatanii jiraachuutu eenyummaa isaanii kana aadaa isaanii kana safuu isaanii kana akka gonfatanii arragaan isaan godhu. Kanammoo sirna gadaatiin bulutu duudhaa kana hunda keessatti akka cimanii isaan dhaabbatan isaan godhu. Hayyee mee yeroon kiyya ga'e sa'aatiin ga'e oduudhaa fi daqiiqaa sakandii 30 keessatti warri kana dura ajjeefaman warri hidhaman maalirra jiru dafiitii gabaabsite. Waa'ee warra kana dura ajjeefamanii kun qorannaan itti jira qorannaan kun akka qulqulloofneef jarris humna qabduun itti fayyadamaa jirti sun maal ta'a gara fuula duratti eennaa warri hidhame hanga ammatti gadi lakkifamne akka carraadhaa ta'ee hanga jimaata irratti warri mojoo jiru ni hiikama abdii jiru qaba uummanni sunis hiikamuu dhabuu walumaan booda argina ammaaf wanti jiru kanuma fakkaata. Hedduu galatoomii gadaa hawaasa obboleessa abbaa gadaa kan poolisii Oromiyaatiin ajaja biltsiginnaatiin ajjeefamee hedduu galatoomiin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya maanguddoonni Karrayyuu 18 ta'an har'a dirqiidhaan gara Finfinneetti geeffamuu isaanii maddeen Karrayyuu nu ibsani. Egaa haala isaan irra jiran yookiin keessa ga'an hordofnee kan gabaasnu ta'a. Gootota Oromoo isa sikkoo mandoo tooree tottoba'aa haawusoo humna siroo duuleen faaka hawwasii lalleenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan.